بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جارتم توتا كبجم توتا وردف توتا سكنتا كنا كنتاتن هواسكية بيارياتي كاباكي باتي بغربي نقاف قلاني خيري كيسين جرا كيسي ويا داوان هدونا مغمچيسو akkasuma ammallee hedduu seenaa garaa nama nyaatullee of keessaa qabu waan gammachuu ajaa'ibaa of keessaa qabu plus waan ammoo eegana ammallee waan qalbii nama cabsuus of keessaa qabu guyyaa hadhaa isiniif qabannee dhufnee jirra obboleeyyuun kenniin ka gamanarra argitan kunniin asirraa achi namoonni shanan kunniin warra faaruun karabbii kennaate amantii islaamummaa dhaloota karabbiin irratti isaan uume amantii nabiyyoota kan taate islaamummaa tana eegana ammallee yeroo dhiyoo qabatanii jechuudha. Imala jireenya isaanii eega islaamummaa qabatanii wantoonni garaa eegana ammallee dararaan garaa isaanirra geggeeffame kanuma wajjin baqatanii yeroo ammaan tanaa dhufanii alhamdulillah barumsa baratuudhaaf deemaa jiranii. Namoonni kunniin yeroo ammaa ni argitanii dhugaadhaa dargaggummaas qabaatan sadarkaa eegana ammallee waa'ee jireenya ofii murteeffatu yeroo danda'an irra jiranii. Garuu biyya keenya kana keessatti mirgi bilisummaan namni amantii barbaade qabatu eegana ammallee karaa barbaade hordofuu sammuu nama baratee tokkotti yeroo namni wal madaalchisu yeroo ammaan tana irra caalaan nama haadha abbaa sodaatee dararaa haadha abbaatiin miidhaan garaa irra gahee sababa sanii fi islaamummaa tana qabatu dadhabee kalafa maraa jiru jira. Akka waliigalaatitti wanni ummata islaamaa irraa eegamu maali ka jedhullee inshaallahu mee isiniif dhiyeessa. Sana dura obboleessi kiyya maqaa Aliyyi Hussein tokko nama eegana ammallee obboleeyyuu kenniin kanneen eega islaamummaa qabatanii diin rabbii haa baratan jedhee qabeenuu fideeti. Mee seenaa imala isaanii keessatti irra gahe naannoon irraa dhuftan naannoo kam? Aanaa Kokkosaa magaalaa Booroo. Aanaa Kokkosaa magaalaa Boorooti. Namootni islaamanii isaan naannoo kana qofa? Yoo xiqqaate hanga gaafa daawaa isin achi dhuftanii as nama 100 ol. Okay, Uummanni hanga gaafsaniiti as yaadaa deebi'e. Nama 100 ol namni mana qabu jechuun namni mana qabu sagantaa gaafa takka nu achi dhufnee achi geggeessine sanii guyyaa tokkotti geggeeffamee nama 100 ol islaamanii nama 100 ol ka achi asii haga ammaatitti haga idaatitti shabaabni qeerroon kana qofa osoo hin taane ka kanaa oliititu hafee jira ka achitti hafeeru ka shaadaa deebi'ee sababa osoo inni dhufuu hedduu cinqanii wama akkanaatiin dhoogganii rakkisanii kaafeeru. Inni daa'imni kun warri isaa guutuun kiristaanaa namni hundinuu obboleessa isaa tokkichatu musliima obboleessi isaa kun warra isaatii fi isatti illee qabsaa'ee koottodhee gaafa inni fiderraa an bakka barnoota malee asin dhaabadhu barnoota naan deemi jedhee na gaafatee ofumaa jedhee naan ka'een inni ka achi jiru sun ka itti aanu kunilleen abbaani amantii musliimaa dhiisee duraan amantii musliimaa nama qabu ture. Amantii musliimaa irraa achi garagalee diiniif waan akkanaatiin namni barbaadu tokko illee jiru sababa saniif irratti kaasuu didanii inni eega musliimummaa qabadhe as taa'uun qabodhee inni illee na dubbise ammallee ka itti aanu illee akkasuma akkuma isaatii warruma tokko jarri lamaan seenaan ka isaati seenaa guddaa qaba inni ka amaamaa ofirra buufate seenaa guddaa qaba haga gaafa daawaa sanii ijoollee amantii biroo qindeessee fiduutitti inni ammoo guyyaa 5-4 akkana waliin jiru uffanni isaa irraa baafamee waan inni qabu irraa ciratanii masgiida dhufee erga masgiida nuti qarqaarree uffata uffifnee fi inni hafuun qabodhee gooddanyoota isaa akka isaa baay'eetu jira ka isa fakkaatullee gooddanyoota qabee fidee daawaa kana keessa oolchee erga daawaa kana keessa oolanii galanii mana galanii erga jedhanii koottaa ima laaltanii dhee guyyaa san gara nama 10 wayii fide namni inni fide guutuu nama dacha'eera dhufuuf qophee irra jira namni inni guyyaa san bakka san fide inni ammoo akkasittuu an dhaabatuun qabu keessa hafuun qabu baratuu qaba bakka namni ga'ee ga'uu qaba waa maraa baradhee arguu qaba ka jedhuun gooddanyaa isaa sanillee na biraa naftuu jedhee kootu waliin deemnaa ammoo yoo kan deebu taate abbaan isaa
akka akaakayyuun isaa eessumni isaa hundinuu amantii kiristaanaa keessa aangoo qaban hooggantoota kaisa xumurarraa hooggantoota ayyuu asi shaadaa deebi'e uummanni kun nadhiisanii sababa saniif waan ajjeesuu danda'aniif yookiin aqolan jechuudhaan bakka deemuu qabadhee murteeffatee dhufee asi shaadaa deebi'ee jira. Kaleessa Shaashamannii irratti shaadaa qabatee jira. Ijoolleen karaa deebitee jiran jedhan. Ijoolleen karaa deebitee yoo xiqqaate nama 12 deemnaa qophoofne nama 12 irraa namni torba karan nu biraa hafe nama 3 dirqiidhaan tumaadhaan obboleeyyan itti yaate nurraa hambiste. Tumaniitiin islaamummaa qabatuun qabdanidha. Deemuun qabdan bakkaasii deemuun qabdan jedhanii giddiidhaan tumanii hambisan. Yoo deemtan waraana deemtan malee achi deemuun qabdan ka jedhanii. Islaamummaa mirga amantii sammuu keessa waan irra naa caala jettan fudhatu irra eegan ammallee waraana deemutu irra caala jedhanii sadarkaa sadii. Mee isaanaan irraa maal dhageenyan inshallah. Bareedaa kiyyame ati eenyu maqaan kee gammachuu mee gammachuu maaltu islaamummaatti si fide? Ani warri abbaa kooti abbaan koo barsiisaadha. Booranatti barsiisa. Amantiin kenna deebi'aa moo pheenxeedha. Warri hundinuu. Pheenxee irraas deebitee. Sariin kennu hundinuu bara xiqqeenna bara 2010 xiqqaadha. Masgiida naani utubaa manatti na hidhanii na tuman. Abbootiin kun natti yaani haadaan na hidhanii. Masgiida maratte. Masgiida naani. Maalumaan masgiida dhattee utubaa manatti itti hidhanii si tuman. Na tumani haadaan na hidhanii na tumani. Sanuu abbaan kootu nan tumne abbeeronni natti yaani obboleeyyan abbaa kooti na tumani. Kanarraa kan ka'e erga gaafsanii ta'an masgiida naannee bara rabbiin jedheen guddaadha reetini addaan gaheetini. Waggaa meeqataa yeroon sun yeroo akkasitti masgiida. Bara 2010. 2010 utubaa masgiiduma maa dhattee tuman jechuudha. Biyya keenya keessatti aadaan jiru. Eegas yoo alhamdulillah amma warri kan kee waan kanan dhageenye. Haadha koo qofatu dhaga'ee. Isaan akka dhagaman jedhan. Bakka adeeminaan jedhaniituma osoo isaan bu'an biraa ba'eetiniini. Deemini akka isaan ammoo haateettu barbaadan fi islaamummaa irraa haati hedduu dhiibbaan goon. Isaan amma yoo atuu deebitee nu gargaarta way sirraayyuu baratuu dandeenya naan jedhanii akkasitti. Maashaallah. Rabbi nu haa qajeelchu. Eesh. Maqaan kee naan jette gammachuu. Gammachuu. Maashaallah. Gammachuu jette. Hayyee bareedaa kee mi'a ta'u. Maqaan kee eenyu yaada jiru seenaan qabatu. Hayyee. Abdiisaa jedhama. Ani amantaa kana keessa duraan abbeerota kiyyaa fi abbeerota kiyya qofatu keessa jira. Abbeeronni kiyya mana abbaa kiyya osoo hin taane mana lammaffaa akaakayyuu kiyyaati. Isaan keessaa isaan amantaa keessa turanii isaanii waliin tura. Mana barnootaatti mana barumsa sadarkaa lammaffaa iskuulii aanaa kokkosaatti barataa ture kutaa 10. Achitti ijoolleen waliin barataa ture ijoolleen hiriyoota kiyyaa ijoollee musliimaati. Hidhannoon kiyya ijoollee musliimaa wajjin. Kana mormaatiin ture duraanillee waa'ee amantaa kanaa mormaatiin ture amantaan kennatu caalaa keessanoomaa bu'aan qabu jedhaatiin ture Nabii Muhammaditti amantaniirtanii jedhaatiin isaan qeeqaa ture duraaniin ergasii boodarra dhufeetiin karaa macaafa kennaatiinis ta'ee karaa kaaninis ta'aatiin wal mormaatiin nagorsaatiin isaanillee akkasitti turaniiran achi booda dhufee yoo laalee jedhu kallattiin bakka kanatu caale ergasii kallattii caale argee kallattiin kun na baasa jedhee ergatti deemuuf yoo ka'u nareebaa turan ergasii asii ba'ee aanaa nan sabootti deemee achitti shaadaa deebe. Achis shaadaa deebee erga galee nareebaa turanii haga natumuu maddeetti deemanii bishaan danfaa isa ibiddarra jiru bishaan danfaa fuudhanii qaama kiyyatti jissan. Yaa Rabbi dhugumaa yoo si qabadhee raadhe bishaan kana gara daawaatti naa jijjiirri jedheetiin ture. Akkasumas osoo bu'aa ture bishaan kun fuula kana balleesseetiin darabootii akkamitti baay'edhaatiin ture duraan ergasii ture bishaan sunumaa nangoonee gara dawaatti naa jijjiiran ergasii illee akkasitti darbe osoo salaataaf dhiqadhu laga bishaanitti osoo salaataaf dhiqadhu silkii harkaa qabu silkiin bishaan buunaan rabbii kennatu akkana godhee rabbii kenna si godhaaraa si ajjeesu fedheeti waan kana si mul'isaara dafii deemnaan jedhaa turan rabbii homaatu qabatanii jirtanii rabbiin isa uumaa dachaa fi samii isa qofa uumaan biraan jiru isinuu kallattiin tan irratanii as deebaa uumaan isaa na qormaatuuf anaa haga kiyya laaluuf godhaara malee kanaa miti kanaan adda jedhaa ture ergasii hin kufeetiin jilba kanatti madaa'e madaa gammaatti hin qaba ergasii madaa santa madaa'e waan akkana siin jedheera sitti dubbataara iddoo tajaajiltumaaf dhiiftee buute madara kiirraa maaf buute tajaajila ture koree hooggantoota koree xiqqooti. Hooggantoota kaarii jedhamee kaarii jira. Kaarii keessatti hoogganaa kaarii ta'an. Achi keessatti hoogganaa ture. Iddoo itti deebi waan hunduu mul'isaara. Iddoo malee kufaarta. Iddoo hin taane cabaarta. Ergaa kun haga jimaataatti
hin deema jedhee dhagaanii ergasii nareebaa turan hin cabaartaa hin miidhaaf hin du'aarta iddoon taan hedduu ta'a as deebiidhaatiin turan ergasii wanta fedhe haa ta'u rabbi ufii waan fedhe godha malee isinitti himaatiin waan an godhu rabbiin yoo rabbi dhugumaan kai isini wanne du mee waan fedhe naa godhu an rabbii kiyyatti amanaa dhallee duubatti hin deebi'u garullee duubatti hin deebi'u jedhee ergasii kutadheetiin itti bayeetiin ergasii akkasitti bayee qabsaa'eetiin amantii kana. رب الرجال هذا مسكني بريدا كيان سمعت سفيدو دند أنا اللي مقام كي بلال ونجيسو تكي جدما أنا كان في دوّة ما أمانتا خنرة ورّه يا هاتين هبان كي يقوم كم أمانتا لين كمان كان دورا كريستانا سلين تاني مسلم لين تاني أنا برنوتا كوه بردا يروسن برنوتا كوه تورجت جورها كبرنوتا نانو كتا جايا يوجو أنا إجول لما مسلمات أكان متى هريجو تبافة وجمان بين منا قراتي ديمنا نانجراني توراني ورّكون إجولين كنين أكاس نانجراني توراني نان إجولين خنا وجين قراتي باي يهو إجولين خنا وجين قراتي باي هن قراجلت قراتي سينو قراتي سينه كي يوجدو ندوّني منا كينت هنجليني قرآن خنا اللي يوفو لقلو منا نجلا خاسني نجلا بلسني أنا كاسي أذن بلسن ولي قلت قد دابين إسان اللي كاسي تصونا بارن ربي أسيسي هاكاسو صونان جران وصونات تلتن akkasitti achi bahe naannoo ji'a shanii ji'a jaha qooqaan dararaan manaan ari'anii anis illee erga amantaa kana qabadhe kiristaana awaama hin ta'u deebi'ee jedhee amantaa kana deebi'eetiin sababa amantaa kanaatiif dhufe yoo rabbi na barsiise baradhee ummata kana afoo dhaabadhee warra haadhaaf abbaa kiyya kajallatan akkanatti qajeelcha jedheetiin asitti dhufee argame waan ta'e dhufee argame. ما شاء الله بريدا بيأتي لك الكبابسي سينا كان كباب دقيقة ولا بلا كياف كان يسال باقي وريرا غراغرمتين قبو مقام كيا حجي ترا غلغلو يدما abbaan kee akkuma beekamu akkasaa kana amantaallee islaamallee hin taane kiristaanallee hin taane abbaa kiyya qaraatii nan deema jennaan to eessa deemta quraana baradhaa inni islaamaa jennaan islaamni kan maaliiti karaan dhugaa garaa kanan jira karaan itti fayyan garaan rabbiin itti kadhatanii argatan karaa kanan jira addeebii naan jedhe lakki akkamiin karaan kun kana taa'ennaan Yesuus Kiristoos akkamitti akkana ta'ee jedheen gaafadhe tan gaafadhe Yesuus Kiristoos uumamaadha naan jedhan akkamis rabbiin malee uumamaanis akkam ta'ee jedheen gaafadhe tan gaafadhe lakki ati gaafii biraan gaafachuu jirta islaama si erge birri si nyaachisan shaayii si bitanii naan jechaa turan erga kana naan jedhaniin booda lakki islaamni illee homaanan goone jedhaa ladda dabaa ture sheeticha way argadheeti faazarii birrii agattee anaan gargaarii quraana deemu jiraan jedhe akkanatti illee sheekkata illee himne hin rakkadhee jira naa kennaa qaraatiif deemaan jedhe jennaan birriin tamaaliiti deemiiti lafa naaqooti horii naatiksi naan jedheen akka na reebee na tumu ergasii osuma jiraadhu Addis Ababaan deeme barumsa kutaa 3 gadhiisee biraa Addis Ababaan deeme kadilee kana keessa jiru gadhiisee Addis Ababaa deemee Addis Ababaa erga hangalu warri kiyyas amantaan qaban akkuma sanitti kiristaanummaarra jiran ergasii isaanuma argadheetoo kallatti quraanaa karaan dhugaa karaa kanan jira kan jedhuun karama kanaan dhufe hankan yaada guddaa qaba. Bareedaa keenyatti illee gabaabinna waan maqaan kee Alii Huseenii jedhama. An duraanii warri kiyya duraanuu kiristaanaa baalee deeme achi shaadaa qabadhee as galee naan deebisanii na islaamsisanii na kiristaansiisanii akkuma deebi'uun dhabee rakkadhee warri abbeeran keessaa nama tokko yalla islaama jaahuwan kiristaana qofa na kaanii hundinuu waan maqaa san kaase gaafa daawaa booruu achi ka'ee obboleessa kiyya tokko jira sun na dhoksee na fidee bakka daawaa booruu fidee shaadaa na deebise achiin booda haga ammaatti warri safara sanii karaarraa jallattee ati karaarra hin jirtu yaani akka badiin na laala warri safararraallee fagoo jiru na gubatanii jecha asin ammoo taa'ee na miidhaadhanii jedhee kitaaba kana qaraa jedhee sodaadhee jalaa dhufe. Mashallah. Egaa jalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya gabaabinaan ilmaan teenniin tunniin isin argaa jirtan aanaan saboorraa
warroota sagantaa gabaabduu guyyaa tokko goosifneen nama dhibbaa oliitu islaamummaa qabate isaan san keessa ammoo warri kunniin warri dararaan warra ammallee tajaajila turaaniidha isaan lamaan tajaajiloota reef shaakalli ijoollee lafaa dhufaa irratti tajaajilaa jiranii wanni diin islaamaa gahu hin jiru jedhanii diin bareedaa kana inshaallah baranna jedhanii quraanaaf manaa bahanii hawaasni keenya bootaa jirtaniin du'aayin illee bira dhaabannee ilmaan kana ammoo guddifnee beekumsaan ijaarree yoo rabbi fedhe biyya sanii yoo deebifne biyya guutuu inshaallah rabbiin sababa isaanii cabsuun eegananii kajeelama waan taateef du'aayiidhaan bira jiraadha irra hedduun isaanii warra uffata illee irraa mulqanii qullaachaa sirganii haa ta'utii dhaabbanni yoona yaana tola ooltummaa yoona yaana akkuma beekamu uffatoota biyyoota garaagaraa keessa walitti qabeetiin haala saniin qarqaaraa jira irra caalaa uffatoota gara biroo illee deebine uffatuma muraasa nu bira hafee keessa waan muraasa waan argame yeroo ammaan tana inshaallah keessa laallatanii jiranii mudawwara uffatanii amma sheeka fakkaatan inshaallah uffata keessan fudhadhaati akkasi baarakallahu fiikum rabbiin eegana ammallee ulfina diinii duniyaa rabbi isinii haa kennu mee mudawwara godhaate ammallee godhaa inshaallah kanaaf warroonni dhaabbata yoona yaana bira dhaabbatanii khairii kana dalagattani rabbiin qubsuma keessan firdoosiin haa taasisu mudawwara illee laallatanii wama jiru keessa jechuudha inshaallah amma diin baratuudhaaf biyya ofii irraa bahanii jiru ofii irraa bahanii eegana rabbitti uf kennanii jiranii haga danda'amteen ilmaan kenna kanniin fakkaatota akkana warra eegana ammallee dararaan sababa diin kanamaa qabataniitii fi irra gahaa jiru kanniin inshaallah bira dhaabbatuun dirqama kenna mara alhamdulillah hedduu uffata irraa mulqanii warra tumanii qullaa isaa gadhiisanii eegana ummanni masjida uffatatti uffisetu jira amma immoo dhaabbanni yoona yaanaallee dalagaan isaa warroota islaamummaatti dhufan uffisuudha waan taateef kun akkasiin argitan kanatti inshaallah kootiilee takka waan shamizii amma waa takka hin qaban qullaa mana isaaniitii baanii surree takka bijaamaa takka kootii tokkoo fi amaamaa tokkoof shamiza takka akkasii kennineetiin inshaallah gara barumsaa isaan ergaa jirra rabbi isinirraa haa jaalatu jannata ofii rabbi isin haa dhaalchisu dhaabbata yoona yaanaa miseensa ta'uu kan barbaadan ammarraa itti hirmaatuu dandeettani dalagaaleen keenya waan akkanaa kana dalaguudha ifaajeen teessa warri waan kana uffata ofirraa baaftaniittan faaya jannataa rabbi isin haa uffisu dhaabbanni yoona yaanaa dalagaa eegana ammallee ilmaan teenna namoota biroo ka qullaa deemus ta'innaa ka eegana ammallee sababa diinii uffata osoo qabu dhabillee itti uffifnee diiniidhaan bareechinee inshaallah diin rabbii kabarsiifnu ta'a rabbi jannata ofii isin haa qubsiisu kana fakkaatan qaama kunoo nama sheekan gurguddaa babbareedaa nu ta'anii jiranii maashaallah akkatti bareedda nama argitanii maashaallah rabbi gadi isin haa dhaabu aalima godhee rabbi isin haa deebisu haga aalima taatanii qeeggaluun hin jiru nullee ammoo isin bira jirra isin wajjin jirra rabbiin caalatti isin wajjin jira rabbi gaditti nullee waan danda'ameen hawaasni muslimaallee isin bira jira waa takka yaadina haadha abbaa keessanillee rabbiin deebisa ammoo waa takkatti nu gaafa islaamummaa isin qabsiifnu haadha abbaa keessanii adda isin baasuuf himi laakiin uf dandeettanii beekumsaan ijaaramtanii sossobdanii kidmaa isaanii gootanii isaanillee gara diinaa fiddan malee zarii keessaniin adda isin baafnee haadha abbaa keessaniin adda isin baafneetiin isin jiraachisuuf himi wanni islaamummaan isin waamnuuf akka isin beekumsaan ijaaratanii gaafa isin nama taatanii mirga keessan guutuu waan barbaachisu qabattanii biyya keessanitti deebitan namni isinitti dubbatu tokko hin jiru achiin booda inshaallah kana garagalii bareedaa kee achiin booda yoo rabbi fedhe inshaallah eegana ammallee hawaasa muslimaa tajaajiltanii warroonni fakkaattota akkanaa kanniin qarqaaruu barbaadan iddoolee garaagaraa irratti kan argamtan eegana ammallee akkaawuntii fi akkasuma lakkoofsa telefoonaa kanarra yoo nu dubbiftan amaanaa keessan ilmaan teennatanii biraan gahuudhaaf nullee qophiidha. Inni jalqabaa addunyaa kana irra amantii kuma kudhanii fi 131 wali jira. Amantiin akkasiin hin jiru. kuma kudhanii 131 ol. ከ10 ሺህ 131 ሃይማኖት በላይ ነው ያለው። አመንቲ ዱጋ አመንቲ ረቢ አመንቲ ስሪ አመንቲ ረቢ ጃለት አመንቲ ረቢ ፊለት ተው ረጋ ቀቡ እስላሙማ መሌ ሂነርገምነለ ሂነርገሙለ አለ የጀተን አስበያ ዱበዳ በዳሰ ሚሊዮን tokko fudhadhaa isinin jedhamaa jettanii amma dhugaa jiru hinne malee nama tokkollee hin kenne እኔም ካለ የኔ መንገድ ፈጣሪ መንገድ ነው ፈጣሪ ነው የወደደው የመረጠው ተከተል ብሎ ያዘዘኝ ብሎ የምናገር ጀግና ካለ ለዚች መረጃ በማምጣቱ ብቻ እስልምና ለመቀበል አይደለም መረጃ ለማምጣቱ ብቻ በሞባይል ትራንስፈር 1 ሚሊዮን ብር ሰጣለሁ ናና ውጣና ወስደ ታዝናናበት ብር ሚሊዮን ተቆላ በጅት አስባይ ፉዳዱ ካናሚቲ የጀተ ዱጋ ጅርቱ ብረት በዶ የአዳም ተባነ ዱጋን ጅርቱ ተና ሁበዱ ደንደስቱ ቀበዱ
yoo daawaa qabatu illee baattee nagaan jiraatu jennaan maal jettame Allahu akbar